جمة أبا جفار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سينا أبا جفار mootummoota islaamaa biyya keenya keessatti hundeeffaman keessaa kan booda irratti hundeeffamte mootummaa Jimmaa Abbaa Jifaariin akka barreessitoonni seenaa hedduun dubbatanitti uummanni Jimmaa duraan islaamaa qabatan. Seerri bulchiinsa Jimmaa sirna aangoo waldhaalchisuu ture. Waldhaalchisi kun hortee warra diggoo jaarsoo keessatti kan taasifamudha. Mootummoota isaanii keessaa mootiin beekamaan Abbaa Jifaar ture. Maqaan Abbaa Jifaar Muhammad Daawud jedhama. Maqaan isaanii Tulluudha warri jedhanis ni jiru. Abbaa Jifaar bara 1853 akka lakkoofsa Itoophiyaatti akka dhalatan seenaan isaanii ragaa ba'a. Maqaan qondaaltonni mindaa isaanii Ramadama. Abbaa Jifaar mootummaa Jimmaa mashaayikha 66tti qoodee hunda isaaniitu aalima tokkoon akka hoogganaman taasisan. Hundumti isaaniitu halawaa yookaan mana barnoota Qur'aanaa matama. Manni seena qabeessi kun bakka sanatti hin argamu. Manni kun masjiida guddaa Makkaa yookaan Haramayn biratti yoo gatii ta'eef mootummaan Saudi Arabiyaa diigdee harama akka bal'atu taasistee turte. Maatii Abbaa Jifaariif iddoo biraatti gamoo guddaa kan bakka buufameef ta'uun ni beekama. Haruma Abbaa Jifaar waqfii godhee yookaan kaffaltii tokko malee faayidaa uummataaf arjoomu namni lammii Itoophiyaa ta'e kamiyyuu yeroo hajjiif gara Makkaa deemu hanga hajjii geeffatee gara biyyaa deebi'utti addunyaa kanarra boqotan. Magaalaa Jimmaa fuuldura ganda jireen keessatti masjiida 40 bakka jedhamtu biratti awwaalaman. Rabbiin nama guddaa fi kabajamaa kanaaf rahmata isaa godhu jannatul firdaus bakka qubsuma isaanii haa taasisu jecha qopheessuun kan isiniif dhiyeesse obboleessa keessa Miftah Abaadir yoo ta'u, seenaa barsiisaa fi bohaarsaa akka kana argachuu yoo feetan toora yuutuubii keenya subscribe share godhaa jechuun dhaamsa keenya. Hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Odarra qabeetanii fasinee galchuu qooda keenya tahee jedhaa jiraachuun akka taanu dhabnee garaa nu gubachuun ammattuu dadhabnee baafannee himachuu garuu hojiin rabbii hundinuu gammachuu rabbiin khayree dhumaaf maalillee hojjechuu nama